Adeero ati jireenya akkam jiraachuu barbaadda? Sooressa ta'uu barbaadda? Yookiin ammoo hiyyeessa ta'uu barbaadda? Eegaa addunyaan filannoodha, jireenyi filannoodha jettee hayyoonni walii galanii. Jireenya ati keessa jirtu miskiinummaa keessa jiraate sumaaf filate adeero. Yoo sooressa ta'uu feetes filannuma keettuu sooressa si godheen siin jaabara adeero. Akkasuma itti addunyaanis afaan iccitiin biizinasaan mala dubbattuun calallee isiniif ne jira irraan tana. Akkamitti filannoodha? Nama hundoo gaafatte waan si ajaa'ibu. Ati maal ta'uu feeta yoo ittiin sooressa biliyoonaraan ta'uu fedha siin jaa. Barattoota keessa hodheetes ati maal ta'uu feeta naan qabxii ajaa'ibaa galmeessee Piroofeesar Doktora ta'uu fedha siin jaa. Ajaa'iba. Garuu wanti ajaa'ibu namoonni kun hundi afaaniin gocha wal fakkaataa godhanii. Hayyee doktoroonni dhugaadhaan Piroofeesara baratanii jajjaboo ta'anii Piroofeesara ta'anis dhugumaan ni jiranii. Isaan sun ammoo gaafa isaan baratan san maal ta'uu feeta yoo ittiin akkuma isaan jirri kun jaan Piroofeesara qabxii bareedduu galmeessuun fedha jaan. Dhugaa hayyee addunyaan bikka kanarra jechama bareedaa tokko jira. Addunyaan waan ati haasoytuun osoo hin taane yaada bareedaa ati qabduun osoo hin taane waan ati hojjetteeni jazaa si kafaltii akkana jaama. Dhugaadha. Kanarraa gaamma nama hedduu haasoo fi nama hedduu hojjetu garaagarummaan isaanii kanumaa jechuudha. Wanta dubbattee hojiitti yooniin adeeroo ati citii milkaa'inaa sarara nama dammaqiinsaa fi mul'ata qabu keessa hin jirtu ganaara fuljirtaati dammaqiinsi hin jaa. Asirratti qulfiilee jireenya nama jalaa qoqollofame taphantuun isiniif dhufe qulfiilee gurguddoodha. Adeeroo qulfiin tun akkana jetti namoonni uumaa isaanii qaban akkuma beekamu amantii biraas ta'ii feetu amantii feete hordofii dursa uumaa keetiif yookiin rabbii keetiif dursa kannuun hiccitii milkaa'ina qulfii si bantu keessaa tokkoffaa guddaadha. Asirratti hayyoonni fakkeenya bareedaa tokko si kaasan yeroo hedduu mee lakkoomsa tokko barreessitii gama bitaatiin 0.9 itti daraaddari. Lakkoomsi kun meeqa ta'a? Sammuu ta'e keessa yaadee yeroo lakkoomsi kun takkuma ta'an siin jaabara yeroo gatii hin jijjiirre ammas 0.9 tanamee gara mirgaatiin as dabarsiiti daraaddarimee na amani lakkoomsa kun meeqa waan siin jee bileen attee naa deebista. Akkasuma gaa namni yeroo isaadhaa dursee rabbiif kannes milkii qunnamuun isaadhaa kanuma. Hojiin ati milkaa'uudhaaf biizinasa keessa deemtu yookiin barattu mul'ata ati qabdu sanarratti gatii akka argattu kan si godhu yeroo tante hunda dursa rabbii keetii kannuudha. Wallaahi waan ajaa'ibaati. Akkasiinis ninjaa itti aansee immoo maatii keetii kannuudha. Itti aansee immoo ifii teetiif kannuudha. Kana hoggaan sin jiru maatiin tinteetis warra rakkoo fi gammachuu yeroo si mudatti hunda si wajjin qooddatu waan ta'eef dursa maatii keetiif kannitaa itti aansitee ofii keetiif kannitaa. Ati nama biyyaaf jiraatu taatee milkaa'inaaf qulfii tokkoffaa irraa bantee sin jaa. Ajaa'iba! Kalammaffaa yoo maali naan jechuun keessan afaan qabu. Kalammaffaadhaa mul'ata qabaachuudha. Waa'ee mul'ataa kana akka ajaa'iba keessa buutanii akkanaa ilaaltaniin fadha. Mul'ata ati adeeroo abjuu ni qabdaa. Eessa dhaqqabuu feeta? Ammuma sammuu ta'e keessaati waan feetu naan jechuu dandeessa. Garuu mul'ata qabaachuu eessa akka gahuu deemtu ni beektaaf duratti. Kana jechuun xayyaarri maappii hin qabne tokko yooniif namni mul'ata hin qabne xayyaara mara deemu hin beekne tokko wajjin wal fakkaata. Ati numa lafaata malee galmi kan keen jiru sani waan bikka gahuu deemtu waan hin beekneef jecha lafaatiin tenteetis deemsi keetis akkuma nama digirii 360 naannoo jirutti hiika dhabaa jechuudha. Saniifuu mul'ata qabaachuun dirqamaan sin jaa. Adeeroo ati dhiisiitii bar mee shimbirroolee takka shimbirroo takka qabaatii kaartoona keessatti uwwisaa ammas waan biraatiin uwwisaatii fuudhaatii baaburaan bikka isiin hin beekne gaara hedduu duuba dabarsaatii mee shimbirroo tana kan lakkisaame samitti yeroo jalqabaatiif samitti ol bararti sambooda hoggusadii akkanatti naannooyitee qaxxitaa kara irraa dhufte san deemtiin sin jaa bara adeeroo. Ajaa'iba! Godhii ilaali yoo namanne isiin sunuu mul'ata qabdiin sin jaa bikka feete yoo geessite maappii isidhaa tarsiisortee adda baafattee daarektii kara irraa dhufte qajeeltiin sin jaa. Ajaa'iba! Efa beeyladoonni nu akkanatti hasammuu qabne beekan mul'ata qabaatan ati maaliif mul'ata hin qabne adeeroo? Ammuma arra yoo qabaannillee arruma kireet godhachuu ni dandeessa. Adeeroo waan hanjii kanarra mee anaa haasoo kanaa fi ati jichanan jedhu jiru kan itti hojjete fakkeenya isaa godhu. Adeeroo mee doktoroota ciccimoo warra operaasyoona godhanii nama yaalan doktoroota jajjaboo san habarsiise eenyuun beektaa? Barsiisaadha gaa adeeroo barsiisaadha. Barsiisaan kun yoo maaliifi doktora ta'uu dadhabee isaan nama barsiisee yoo jenne
akkana garaagarummaan jiru mul'anni isaanii wal dhabuun kanaa jechuun barsiisaan sun inni barsiise miti doktora hin taane garuu barataan isaa deemee doktora ta'ee ispeeshaalistii ajaa'ibaa ta'e nama yaalee sadarkaa bareedarra jira inni mul'anni isaa barsiisuudha waan ta'eef kar tokko qofeef dura laalee barsiisummaa isaa itti cime inni barataan isaa immoo doktora ta'e waan inni baratisan barsiisan itti hojjetee doktora ta'uu danda'e jira jechuudha. Akkasuma aniin kan isin haasa'u kunis yoo isin haasanan isin haasaa jiru kana hojii akka jijjiirtan ta'e nama jijjiirame bikka guddaa san mul'ata naa olii qabaatee achi ga'e taataniitiin isin arga jeetii yaada. Kanarratti mee mul'ata ifa qabaatte mul'ata itti aanutti waggaa deemnee karooraan deemuudha. Adeeroo karoora baafachuun hedduu bareedaadha. Namni karoora irratti hin jiraanne bikka ga'u saniif irraallee wal dhaba. Yeroo hedduu qisaasa namni karoora hin qabne. Arruma irraa ka'iiti istiraateejii baafadhu adeeroo karoora kan kee baafadhu laxxafadhu waan godhuu qabdu ammuma godhi. Ammuma godhi taboru godhuu qabdus boruma godhi. Hayyuun jabaan seenaa milkaa'ina irraa haasa'u tokko akkana jaa an ganama yeroo qabbana lafaa ka'u sireetii keessa oowwaa fi hedduu michooma miira bareedaa tokko na dhagamaa jee garuu an oowwa bareedaa kana keessaa keetiin bishaan qabbanaa shawra keessa if dirqee sammuutiif dirqee jala taa'aa jee yeroon jala taa'ee shawra kana xiqqadhe booda irratti an nama jabaa fi nama obsa qabuu fi nama jabaa akkan ta'e sammuun tiyyatun waan hin jee akkan godhuu danda'u sammuun tiyyatun na amanteetii jabinni kiyya tokko sammuun tiyya natti himtii jee nama jabaa akkan ta'e ni hubadhaa jaa. Waan guddaadha sammuu tantee waan si fayyadu irratti cinqitee dirquu danda'uun hedduu akka namatti jijjiiramtuu fi hedduu nama guddaa akka taatu si godha adeeroo. Siigalee kana hoggaan jiru naannoo michoomaa kana irratti cakkantee irratti hojjettee irratti mataa keetii irratti hojjettee harkaa baatee waan si barbaachisaniif godhuudha. Adeeroo bikka kanatti ammas hayyoonni akkana jedhanii beeki. Wanni nuti barbaadnu hundi waan nurraa barbaaddu qabdii siin jaa adeeroo dhugaadha. Naam eegaa ati mee nama jannata seenuu kaayyoon isaa haa jennume jannata seenuudhaaf maaltu si barbaachisa adeeroo seera rabbiin ilma namaatiif buusee jira mire akkasuma gaafa waan akkanaa hojjettee dalagaan tun jannata si geessiti amala gaarii akkanaa qabaattee jannata seentaa dalagaa warra jannataa kophan lafa kaamee jira rabbiin akkasi seera buusee jira warri azaabaa yoo warra waan akkanaa balleessan jee tartiibaan lafa kaa'ee jira saniifuu jannata seenuu maal nurraa barbaaddi waan gaarii hojjechuudha adeeroo sooressaa fi biizinasa ta'uyyoo biizinasa keessa galtee bileenar ta'uu maal sirraa barbaaddi ammumatti of tuffachuu dhiistee qarshii 2,000 haa ta'u 1,000 haa ta'u kanaan ol kaatee biizinasa eegaluudha bar eegaluun kenkee waan takka raawwachuudhaaf ammuma ka'ii eegalii jaa raawwachuudhaaf eegaltee xumuruudhaaf dursa maaltu sirraa eegama eegaluu namni jalqabe abadanni xumura. Hoggaa deemtu obsaa fi sinqii wanni jaamsuun akkasii jechuun obsa qabaachuun dirqama kaayyootiin ta'e hanga deemtu fagoo waan ta'eef obsaa hanga si barbaachisu qabaachuun hedduu bareedaadha. Adeeroo waa'een obsaatis guddaadha. Ati ammaan tana laffaatee ammaaniif naa dabruu diddeettee ati waan san dhaabda. Namoonni ati wajjin eegalte garuu carraa ajaa'ibaa harkatanii yeroo milkaa'an agarta. Saniifuu obsi bar karabbillee nu dhaamee siin jaa akka amantaa teenyattillee saniifuu ati har'aan tana kaayyoo fi mul'ata qabda taanaan obsa qabda taanaan dursa rabbii keetiif kannita taanaan akka ati nama guddaa fi waan feete ka barbaaddu harkattu san abdiin qabaa inshaallah waan viidiyoo kana caalaa bareedu nama kakaasu qabannee hanga isin dhufnutti galatoomaadha horaa bulaa deebana.